Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Rozaatti hundi keessanuu nagaan kee qilleensarra kan onni irraa maddee sinaa ga'u sinin jecha osoo amantii fi kutaa hin jenne ijoolleen Oromoo martimaa keessanuu akkasuma ijoollee amantii biraa. Ashamaa harka fuunee sinin jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Baga waggaa bara haaraanillee baga isiniin ga'e sinin jaa akkasuma walumaanuu baga ittiin nu ga'e hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa inshallah bara kana bara gammachuu waan dabre hundaafuu bara jireenya haarawaa wanni hunduu haarawaa rabbiin nuuf haa godhu sinin jaa maaliif sinin jaa beektin waan namni cinqeen itti jirullee achumatti baruma dabre wajjidha namni wanni hunduu itti jirtu rakkoon itti jirtu. Namni kun mana tudhaysa namni kun waan hin qabne jiru inshallah bara gammachuu bara bilisummaa bara waa hunda bara qabeenya bara imaana bara duniyaa nuuf haa godhu sinin jira bara ilma nuuf haa godhu sinin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hedduu takkaan isin jaaladha hedduu takkaan isin kabaja hadamootu wayiidhaaf hin dhufe waan ajaa'ibaa takkaaf hin dhufe waan bakka dhaggeetittis bakka hedduu takka nama gaddisiisu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa. Akkasumas zamoonni kana isinirraa badeetiin ture torbee caaluuf deemanatti fakkaatti hedduu biizii ture biizii cimaa guddaa wayirraan ture kanaaf isinirraa badee inshallah rabbi waan hunda waan nu jabaate hunda rabbiin nuuf haa laaffisu hin danda'a rabbiin kiyya rabbi akka namaadhaa miti rabbi waan hunda argaa rabbi dhugaa dhoysee dhara baasu rabbi inshallah waan hundaafuu hin danda'a rabbi nalama inshallah akan jeesni fi munjiru rabbi waan hundaa waan nu jabaate hunda rabbi nuuf haa laaffisu sinin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa asii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa rabbiin inshallah sinin jedha kanaafuu hadha Roozaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu hadha namarraa hin haasa'uun dhufe dhiifamaa hawwannati jedha akka isaa viidiyoo kiyya ilaaleetiin kana dhaggeeffatullee taate sirraa dubbachuullee hin barbaadu namarraa hedduu takkaan dubbachuu hin fadhu maaliif ree hayatni nama hayata namati hayatni kiyya hayatuma kiyya hayatni namale hayatuma namati yeroo isiniin jiru jiruun tiyas jiruutiyaa jiru namaan siru isaa nama saniif jechuun isiniin jee dhiifama narraa ta'ii sirraa haasa'uu kiyyaa fi Saidoo irraa hin dubbachuu barbaada. Video asirratti argaarta kan እንደምትቀበይኝ ተስፋ አለኝ። አዩ ፍራችሁ ፍሬ ዱጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ በሆነበት የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ ይሄ እና ይቅርታ እሺ ጓደኛሽ ነው ዳሽ ፍራንክ እንድሰራልኝ ካሜራ እዛ ስራለሽ ማለት ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ዱ ተከገመደ ገረ ዱጋ ፍረተ ይርቲ ani akka mataa kiyyaatti firaankiin akkanaa kun gaarii mataa gaariidha miti Saidoo atiin dhugaa yoo si hime ati nama gaariidha nama namaaf yaaduudha nama bira dhaabbatudha yaadaanis ta'e qabeenyaanis ta'e dhuguma namaaf quuqamu nama taate namaaf quuqamuudha nama waa'ee namaas beekuudha hubatteen hin beeytan itti fakkaate sirriitti hin beeyta an hanga si argetti akkaan nama obboleessa kiyyaa tokkotti akkaan ilma Oromoo tokkotti hedduu takkaan si jaalladha hedduu takkaan si kabaja akka obboleessa kiyyaa tokkotti jechuudha garuu ammootuyyuu yeroo micoota na rifachiistu hamileen nama cabxi dhugaa yoo isinitti hime nuti qalbiin teenya dubartiin tuni qalbiin teenya waan xiqqishu takkaan irra cabxi maaliif akka qalbii teenyatti namni xabaatu hin barbaannu akka keessa keenyatti namni qoosu hin barbaannu isinii galee ati amma micoon tun hedduu takkaan rifattee jirti hedduu hamileen isii cabxeetiin hin jira yeroo ati akkana jetteen deebitee piraankiidha yeroo gaafa ati jettuuni ana akka mataa kiyyaatti hedduu takkaan natti dhagahame hedduu takkas na rifachiisteetiin hin jirti Saidoo wanni akkanaa kun bareedaa miti garuu ammootuyyuu isin amma akkanatti ilaalaatiin jirtu kanatti ani amma osoo akka kiyyaatti dhugaa isinii himaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa isinillee waan jettan isintu beeka isinillee yaada keessan koomentii jalatti kennadha ani akka mataa kiyyaatti jechuudha akka mataa kiyyaatti osoo micootana akkas hamilee atis ilmuun qabda hamilee cabsuun kan keessun hedduu takkasiif gaarii miti micootana akkas jetteeni yeroo addabaabii keessatti akkas gootu gaariidha miti ilma namaatiin nuti dubartiin waan xiqqishu qalbii nama cabsa nuti dubartiin dhugaa isinii himaa
nama nusobu hin barbaannu nama kijibu hin barbaannu nama hamilee tana cabsu hin barbaannu hamileen tana akka eegamtu barbaaddi kijibaadhaanis waan hundaanuu isinii galee maal isin jedha beektan waan dagoonuu hin dandeenye tokko ni godha jechuudha miti yaa jaalala si hin qabaanne si jaaladha jechuudhaani miti raa gaarii miti akkanatti namni hamilee nama cabsu bareedaa miti ana akka mataa kiyyaatti waan isin jettan isintu beekaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkasuma hordoftoonni isa ijoollee na jala jiraachuu ni dandeessanii warra isa hordofuun nallee hordofa warra mana hordofu isallee hordofa micoota na osoo fuudhee baay'ee takkanatti tola dhugaa isinitti hima bakka maaliif firee piraanki jaanii hamilee namaa cabsuu waan akkanarra gaarii miti hamileen isii gammaddee gammadduun hamilee isii cabu sun hedduu ulfaata osoo fuutee natti tola Sumayyaa nutu nuni amansiisna Sumayyaan intala maasha Allahadha Sumayyaa akkan jeen himuu hin qabu intala adaba qabeettiidha intala bakka waan hundaanuu juuf intala bakka akkan jeetiin waa'ee Sumayyaa himu jiru osoo nuti keessaan dhaynee akka nama tokkootti warri itti dhiyaatu hundu Sumayyaa kadhannee Sumayyaatiin amansiisuu ni dandeenya ana akka mataa keetiin afaanin xiqqishoo waliin galle ana Amaaranya kana hedduu takka hin danda'u ni beektanii ni caccabsa malee garuu waan jaan ni beeka achiin gara waa'ee Amaaranya kana irraa hin beeku kanaaf malee isla Sumayyaa bira Sumayyaan akka amansiisna afaan Arabiilee na yala bubbula jira garuu hanga san xiqqoo fiilma Hindii fi wanni walaaluu xiqqishu homaan jiru nin qaqqabadha hangam beeku anillee itti hima warri beeytan isinillee hisan dhaqaa Sumayyaa amansiisa Sumayyaa ni amantiin jedhee yaada dhugaa isinii hima hedduu takka namaaf bakka guddaa qabdi kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota ምን ማለት ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ምን አይነቀጥ ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው አረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ሄዱ ተከን ገራነኛ ያተና ካን ጀዴ ስኒፍ ሁንጅሩ አመለ ሰይዶ አካ ደገሄት ኒን ጀዱቲ ሰይዶ ሄዱፍ አካን ደገሄት ነማ ብራዳ ነገሄ ሰይዶ ኒን ወኒን ጀዱዩ ቢልቢላዩ ሂንካሱ ቢዚ ኢረቱ ደካን ኒን ቤኮ ሄዱፊን በርባዱ ጅረኒ ነፋካቴ ወርድ ሚጨቲ hedduu takka maatiin isaanii faamiliin isii waan baay'ee aaranii jiruuf hedduu barbaadu jiran jecha dhagahee hidhuudhaa fi kana mannaa atillee hidhamtee jiru tanteetis wanni godhuu dhiistee osoo haadha manaa godhattee osoo fuutee hedduu takka natti tola akka obboleettii hankee takkaatti akka si wajjin nyaanne tokkotti jedhee siin gorsa kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aayee godhaa fi isiidhaafillee isaafillee ani micoo hedduu takkan qalbii tana wallaahi hedduu takka rifadhe wayti sina kasi utaalte isa san tumtee maal jettu saasa idoo maaltu dhibe sina qilleessuma maaltu Itoophiyaa gallaan qilleessa maaltu irraa baheen jee ani sayidoon turan adabaan jira waan biyya achitti jechuudha akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni akkana gaarii miti piraankiin akkana bareedaallee miti piraankiin hamilee nama cabsuu piraankiin hin taane gaariidha miti isiniin jaa kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aayee godhaa fi micee godhaa fi illee inshallah du'aayee godhaa fi akka isin gammachuu hedduu qabdi isa itti dabalamuudhaa fi hedduu takkan gammachuu takkan qabdi fuula isii irraa mul'ata garuu deebi'ee yeroo seetuun akkasii hamilee isii cabsan hedduu takkan nama ulfaata dhugaa isinitti hime dubartiin hedduu takkan garaa laafti dubartiin hamileen isii cabuun baay'ee takkan ulfaata hamilee nama cabsuuf hedduu yeroo baay'ee hin deemina isiniin jaa kanaafuu du'aayee godhaa fi micoon saniifillee sa'idoollee akka dhagahetti jecha namaadhaa miti waan qabataman akkana arkee dhagaheellee miti barbaadu jiranii warri maatii jechuudha akkamitti micootiin akkana godhe jechaan jecha wayii xiqqishu gurraadha na bahee jira waan nama kana dubbachuu hedduu takka hin fedhu akkasigaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja an hadha waniin hadha asirrabbee akkana dubbatu jiru sa'idoon hedduu takka na rifachiisnaanii waan san arkinaani jechuudha gaariidhaa miti sa'idoo waan akkana kana micoota na fuudhii haadha manaa godhadhu rabbii biraalee zajaa argatta hamilee namaa cabsuttu rabbiin birattis wanniidha jedhaanii akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja akkasuma warri yuutuubii jalatti ofiraa godhaa isin jee ture akkasuma godhaa waliif godhaa anu ijoollee baay'eedhaaf hin godhe akkasuma wal jajjabeessaa wal bira dhaabbanne wal cinaa dhaabbanne wal guddisnaa TikTok baduu danda'a YouTube namoonni hin badu dhugaa isinitti hima osoo TikTok kun hin jiraatin YouTube akka itti ilaalamu akka sirriitti ilaalamu akka baqqaanii jiraami akka kan jedhee isiniif himu YouTube jechuudha hedduu takka bareedduudha wallaahi hedduu takka bareedaadha
Ana ma fakkeenyaaf wanni akkanumatti taa'ee haasa'uuf namni wajjin dalagu hin jiru, namni na bira hin jiru, an namatti hin dhaqu, namni natti hin dhufu. Bakka waan akkana kanatti ammas biyya san hin jiru, asoo Adaamallee hin jiru. Kanumaa fi namni kophaa jiru waa hedduun eeggata. Kanaaf mana kiyya taa'ee kophaa akkatti haasa'utti hin jira malee. YouTube tokko waan adda dhiisa gaafa akka namaattu dalaynu nuti kabajaa keenya eegganni ektiraama keenya eegganni nutuma wal beeka keessa keenya nu waliin dalaynu wal beeyna sirriitti wal beeyna hundi keenya maal akka taane wal beeyna nama akkamii turree wal beeyna garuu kabadhee homa arge qaaqu homa arge haasa'u akkanumaan waan barbaade namni haasa'u nuti obbolii nu hundi ijoollee yamanii hedduu takka obboliyyan turree hedduu gosaan osoo waliin hin qoodin amantiidhaan osoo waliin hin qoodin waliin nyaachaa waliin barachaa waa hunda rakkoof gadaddu hunda waliin dabarsaa turre garuu carraadhaa ergaa galleellee addaan faffacaanii nasiibaa wanni hundiru beekanii karabbi jedhe malee kan namni jedhe hin taatu. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf akkanatti taa'ee haasa'u jira malee silaa diraamaan yoo dalagan diraamaan seenaa nama barreessistanii yookaan nama tokko godhanii dalagan bareedaadha. Namni bakka akkan jeesiniif hin himu hin jiru hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaaf akkana kophaa kiyya mana taa'eetiin isin dubbachuu barbaada malee sila namni osoo nama fakkeenyaaf abbiinuu jiraate isaan sawwajjiidhaan dalaguu danda'a. Nama gurmisni diraamaa waan babbareedu waan adda addaa dalaguu danda'an jiyaada. Inshallah fuulduratti waan bareedaa isin biraan gahan jiyaada. Ana miti yoo rabbiin jee kan jee miti ka rabbiin alamaa jedhuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya du'aayiidhaa wal bira hadabannu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanga viidiyoo biraatitti walitti deebiin nagaan naa tura garuu ammootu wal jajjabeessa. Wal jajjabeessa namni biraa nun jabeessu numattu wal jabeessa numattu wal bira dhaabbata namni ormi biraa badhe dhufe nu bira hin dhaabbatu isiniif galee wal jajjabeessuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya bakka oofi raawwarre tuqe hunda seenaatiin achitti illee atta nama maatii isaa nama sanii jalatti illee oofi raawwadhaataman barreessa akkasitti wal giddisuu dandeenya bakka hin dadhabina yeroo irratti qabda walii barreessa namni isaan tuqe hunda jala diimaaf subscribe godha subscribe maa hojjadhise uummattu nama tana gargalchee akkas godha isiniin jedha hayyee nagaan naa tura hedduu isin jaalladha.